Yoya ashama harka fuuni warroonni YouTube chaanaala keenya jalatti argamtan hundi keessan egaa salaantaan keenya bakkuma jirtanillee barattee isin irratti fuudhan hin jenna. Warroonni YouTube chaanaala keenya haaraa taatan jala jaalatan akka subscribe godhachaa jira. Subscribe sabbataa keessa godhaan bakka jechuun mallattoo notification ol gochuudhaan maatiin ibsa hundaa'anii akkasuma YouTube chaanaala kana keessatti waa hedduu argachuu dandeessanii inshaallah maalumaafuu jechaadha erga seentan ittiin gaabbisanii YouTube chaanaala kana ittiin gaabbisanii fakkeenyaaf wanni asirratti argachuu dandeessan qofa reaction argachuu dandeessan biloogii garaagaraa argachuu dandeessan fakkeenyaaf waan nama barsiisu waan garaagaraa argachuu dandeessan bakka alaa kulli haala bakka seentanii jennaan waan daldaltanii jechaadha. Akkasuma jechaadha warroonni subscribe nu gootanii gammaan jettan amma jechaadha gara deebinee jabaa akka maatiin ifaan illeen maali wal jajjabeessuun numarraa eegama. Fakkeenyaaf amma yuutuubii nama biraa uummata biraa yoo ilaallu taate osoo amata takka hin geenye jechaadha nama 100,000 hojjetee jira amma 100,000 cuma takka monetization namni please subscribe Oromoo yoo taatan please YouTube channel subscribe godhaa kan baay'ee isin jaalladha.